Oduu gammachiisaa waldaan hafuurawaa du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hundeeffama isaarraa kaasee koorsii marsaa jalqabaa barsiisee xumuruun eebbisiisuun isaa ni yaadatama. Maarree amma immoo koorsii isaa marsaa lammaffaa bara 2017 muraa 2018 eegaluuf guyyoota muraasatu isaa hafa. Amajjii 19 mana waldaa du'aa ka'umsaatti haala duraa irraa adda taasisuun seenaa mana kiristaanaa irraa eegaluun koorsiiwwan bu'uura nu barbaachisan hunda waliin ni baranna. Kanaaf kiristaanonni marti keessaniyyuu biyya keessas alas bakkeewwan garaagaraa golawwan addunyaa garaagaraa faffacaatanii kan jirtan obboloonni keenya dhiirris shamarranis biyya keessas taatan biyyaan alasii yeroo keessan iddoo hin taanetti gubuu irra lafa sirbaa lafa wacaa hin mallee lafa siyaasni labsamu lafa jibbinsi labsamu lafa qoosaa fi yeroo itti foon keenya gammachiifnee bakkeen lubbuu keenya itti gubnutti yeroo keenya dabarsuurra hundi keenya iyyuu iddoo tokkotti walitti qabamnee afaan dhageenyu jechuudha. Afaan Oromoon kan dhageenyu mana waldaa du'aa ka'umsaatti waliin akka barannu fedhaa fayyama waaqayyo nuuf haa ta'u nuti illee isin affeerree jirra. Kanaaf hundumti keenya iyyuu amajjii 19 yookaan immoo wiixata dhufurraa kaasee walitti fufinsaan torbanitti guyyaa 3 koorsiin itti fufachuudha. Gaafa guyyaa wiixataa roobii fi gaafa guyyaa qidaamee yookaan hojjaa duree roobii fi guyyaa qidaamee yookaan immoo sanbata xiqqaa koorsiin itti ni fufaa jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hundumti keessan iyyuu keessumaa dargaggoonni umuriin keessan waggaa 13 kaastanii hanga waggaa 20 keessa warreen jirtan hundumti keenya sadarkaa abiddaarra jirra. Sadarkaa waa diiguu, waa ijaaruu, waa balleessuu, waa tolchuu keessadha kan nuti jirru waanta ta'eef sadarkaan kun sadarkaa abiddaadha. Kanaaf nuti immoo umurii dargaggummaa keenya Kiristoosiif akka laannu yookaan immoo hojii galaa lubbuu keenya qopheeffachuuf akka laannuufidha jechuudha. Kanaaf dargaggoonni hundumti keessan iyyuu dhuftanii waldaa du'aa ka'umsaa waliin akka barnoota koorsuura akka nu waliin barattan maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra jechuudha. Asirratti beeksisa nuti qabnu hubachiisuu nuti qabnu maalidha? Waliin teenyee barachuuf miseensa waldaa ta'uun dirqama miti. Miseensa waldaa ta'uun dirqama miti. Kanaaf hundi keenya iyyuu waldooleen tokko tokko warreen akka tasaa koorsiin kennamaa hin jirre yoo jiraata illee dhuftanii sa'aatii boqonnaa qabda'eettiin waliin hirmaachuu ni dandeessu jechuudha. Kanarraan kan hafe immoo ergaan isiniif dabarsu barsiisonni kennaa adda addaa qabaattanii garuu immoo osoo kennaa keessan owwaaltanii teessan koottaa itti fayyadama. Akkuma kanaa immoo kennaa keessaniin obboloota keessan barsiisaa isiniin jenna. Kana dhagaa kan nuti jennu kanarraa waan biraa waan ta'etti ni jennu hin qabnu. Kanaaf waaqayyoo nu haa gargaaru. Waliin taanee dubbii sagalee waaqayyoo haa barannu, amantaa keenya haa beeknu, eenyummaa keenya haa beeknu. Itti aansuun immoo koorsiin kun yoo xiqqaatee ji'oota 8 isaa oliif kennama. Walitti fufinsaan akka barannu maqaa waaqayyootiin isin affeerree jirra.